Hayyeen akkam jirtu dhaggeeffattoonnii fi hordoftoonni maatii chaanaalii koo hundi keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jirtu. Har'a immoo oduuwwan torbee kana keessa Itoophiyaa keessatti, Suudaanii fi Itoophiyaa, Oromiyaa keessatti kanneen ta'an qabanneen isiniif dhiyaanna. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sheer, sabiskiraayib, laayik gochuun nu hordofaa. Oduu wayitaawoo kanneen garaagaraa ni argatu. Akka itti gaafatamaan waraana Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan jedhe kanatti mootummaa Itoophiyaa faana duraan waliigaltee qabna. Amma garuu waliigaltee keenya maaliif akka qayyare naa hin galle. Dura lafa keenya hundeeffanna jennee kan nuti loltoota keenya irratti bobbaasne waliigaltee kan qabnuuf amma garuu maaliif akka yaada isaa geeddarre naaf hin galu. Nuti ammas lafa keenya deeffachuuf qophiidha jechaa jira waraanni Sudaan kun. Ammallee taanaan lafa keenya deebifachuuf nuti qophiidha duubatti hin jennu. Kaayyoon keenya kaayyoodha jedhanii dhaadachaa jiru waraanni Sudaan. Taateewwan guyyaa kaleessaa Itoophiyaa keessatti wal qabatan isinitti hima. Taateewwan guyyaa kaleessaa yookaan jedhamu guyyaa 16 bara 2020 waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti magaalaa Wuquroo kan jedhamutti waraanni Eertiraa fi humni addaa Tigraay lola cimaa ta'uu isaatiin ooluunsaa beekameera. Akkasuma magaalaa Finfinneetti loltoonni mootummaa Itoophiyaa yeroo isaan dhukaasanii viidiyoon agarsiisuuf yeroo isaan uummata ari'an viidiyoon agarsiisu argamee jira. Sadii mootummaan Itoophiyaa gargaarsa Yuunaayitid Neeshin gara naannoo Tigraay erguu jiru karaa itti cufuuf uummata beelaan fixe. 4 akka waraanni mootummaa Itoophiyaa jedhetti Suudaanii fi Itoophiyaa waliigaltee irra akka isaan hin geenye kan dhorkaa jiru qaama sadaffaatu jira. Qaama sadaffaa kana immoo Gibsi ta'uun beekameera jechaa jiru. Waraanni Sudaan garuu qaamni tokko duuba koo hin jiru. Ani ufumaan lafa koo nan deeffadha. Lafa koo kan bara hedduun irraa saamamee turu Itoophiyaatiin amma garuu nan deeffadha. Karaa lolaas ta'u karaa nagaas. Kanaafiyyuu marii tokko Itoophiyaa afaan hin barbaadu jechaa jira. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa duraanii Gondor ture jedhutti Taayyee Danda'aa Reddoo fi Shimallis Abdiisaa faana hiriiree jiraachuurra qoraan falatee jiraachuu naa wayya jedhe. Nama garrama dubbii milliqinnaa kun takka walii isheef waliin jaallattu jechuudha. Maa jechuu barbaadema? Isaan faana walii galee jiraachuurra qoraan falatee jiraachuu naa wayyaa jedhe. Safuudha waan kolfaadha jarri kun silawu. PP jechuun walii ishee yoo wal faana jiraachuu hin dandeessuun kaan. PP naannoo Amaaraa faana jiraachuu haa turuuti. PP warra dhiiga namaa galtu, warra dhiiga namaa dhugdoodha ishee. Eurooppiyaan Yuuniyeeniin gargaarsa Itoophiyaa irraa akka yuuroo miiliyoona 88 kute duras nutti himaa ture. Tokkoffaa sababa inni itti kute nageenyi naannoo Itoophiyaa keessa baay'ee haalaan jeeqamaa ta'uusaa. Lammaffaa nageenyi naannoo Tigraay sarbama mirga dhala namaa naannoo Tigraay keessatti uummata Tigraay irratti raawwachaa jiru ilaalchisee hamma Itoophiyaan gaaffilee kana hunda deebistutti gargaarsa kan hin kenninus jedhanii gargaarsa Itoophiyaaf duraan waggaattis ta'u yuuroo miiliyoona 88 laattaa jiran amma garuu dhaabuu isaanii miidiyaan biyya isaanii gabaasee jira. Akka Aljazeeraan gabaasetti sarbamsi mirga dhala namaa naannoo Tigraay keessatti seera addunyaa kan cabsedha jedhe. Uummanni Tigraay baay'ee reebamaa, baay'ee gudeedamaa waraana Itoophiyaatiin, waraana faashistii Itoophiyaa Abiy Ahmediin baay'ee gudeedamaa, kaan reebamaa, kaan ajjeefamaa akka jiran viidiyoon mul'ate. Kanaaf immoo seerri addunyaa akka itti gaafatamullee akeekkachiisa baasee jira. Dubbii maasaraa mootummaatii baate kaabinoota isaatiin akkas jedhe. Isin yookiin akka Lammaa Magarsaa fa'aa uummatuma goyoomsitanii kan waa tokko gochuu hin dandeenyedha. Zimmettanii waan hin taane hojjettu jedhan. Amma Lammaa Magarsaa
Dhokatee nukkaamamee jiru. Waa tokko nukkaamamne suuseen jira. Akka oduun kaleessa ba'aa turtetti immoo inni Ameerikaa jira, maatii isaa afaan Ameerikaa akka jirutti odeeffamaa jira. Hin eegamu miidiyaa tokko baate inni hidhaa keessa hin jiru. Soba. Akka waan hidhaa keessa jirutti odeessaa turan oduu. Karuu gonkuma. Maaf bade garuu? Maaf sagalee isaa akka kana oksate? Yeroo tokko dheengadda kana ba'ee miidiyaatti ba'ee suura isaa areeda sana qabatee ba'ee ogicha yeroo PhD isaa hojjechaa turedha. Amma garuu maatii isaa afaan akka Ameerikaa jiru odeeffanneerra. Gidduu kanayyuu interviewuun go'a jedhamee eegameera. Interview isaa immoo ammuma akka inni interview go'een fideen isiniin maxxansan. Safuudha. Baay'ee danda'u adda amma muddamsa guddaa keessa jira. Kan isin Oromoo faana araaramuu dandeessan tokko hidhamtoota siyaasaa hiikaa. 2 warra ajjeeftaniif gumaa kaffalaa. 3 warra hiitan gadi lakkisaa Oromoo kan ta'e nama yakka tokko toon hojjetiin hidhame. Nama waa toon godhiin, nama toon butiin, nama toon hatiin zimmettanii soobdanii hiitan aangoof jettanii dafaa ararfadha. Kanaan ala kanan ta'u taanaan Oromoon yoomuun fayyu. Bilxiginnaa faana yoomuun deeggaru. Yoomuu faana hin jiru. Du'ee du'a malee duubatti hin deebi'u. Qabsoo isaa itti fufa. Yaa PP na dhageessa yoo ta'e ammaan kana dafii gara uummata keetti deebi'i. Filannoo qulqullaawaa gochuu barbaadda yoo ta'e dafii uummata keetti deebi'i. Dafii hidhamtoota siyaasaa gad lakkisi. Dafii Jawaar fa'aa gad lakkisi. Dafii Baqqalee fa'aa gad lakkisi. Dafii hooggantoota ABO gad lakkisi. Oduun keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Dhaggeeffattootii fi hordoftoonni chaanelii koo maraa hundi keessan ammumaan kan iddoo subscribe jettu tuqaa. Iddoo subscribe jettu tuqaa. Beelii ishee faana tuqaa. Amma oduun haaraa ba'e akkasiin qaqqabuuf baacoowwan kanneen garaagaraa akkasiin qaqqabaniif subscribe, like, share gochuun hordofaa. Nagaan tura. Amma guyyaa biraa wal argatutti.